بار أنا يونتي أنا كيف بدو تسبار سفيان أيونتي جارتي تيجون جارتي لما كبر يو أتي خيسا جالتي أكون متى سابا سنتي سيفيني خاكم جالتي نمبيتو ملي أكوري سابا دوتين دي من سنتي جارتي تيجون لما بريدو تسيجب دوكا بعد تكا الراسيفيني خجيتي يادان خناب إيجا هردفتو تافيك بجمتو تافيا مسكين من لا تنتاتي مسكين من ربنا رابا مسكين ما في إجادة ما في واحد دروا مكان فتي رسول صلى الله عليه وسلم مسكين ما تيافي ألا لا تشوتو نجند يجو إسن بكو جرتتني تربنا جيس نتاتو بكا يدني ربي سناغو الدنيا بجتنا من جالتنا دلان هندينو أسرت وانين جتشو بربادو حاسدا قباچون كيا نافغاري حاسدان قبا نافغاري أكان هنگدن أكان انتركامفن ilmummaan namaatu waan hin isiniif dhaamu ilmi namaa abbaan feetan jaaladha dhiisaa obboleessaa ati teessan dalteessaa ta'u obboleessa abbaan keessan daleessaa ta'u ilmi namaa akka ati guddattee isa bira hottu hin barbaadu beekaa yoo maal ta'e malee yoo haadhaa fi abbaa keetee malee yoo haadhaa fi abbaa keetee ammoo nama bira akka hottee caaltee arkamtu fudhan ilma namaa kana hundarra ilmoo fi fudhan namni haadhaa fi abbaan jechuudha. Kanaafuu ilmi namaa hundi akka ati guddattuun fadhu obboleessaa isaa ta'u beekaa waan kana akka ati bira tarkaanfattuun fadhu namni namaa yaadu hin jiru jechuudha gabaabumatti. Oftee haadha ta'e qofa namni haadha qabdan an haadhan qabu rabbi rammataa godhuu fi warri haadha qabdan haadha teessan jajjabeessaa haadha teessan jaaladha haadha jalaan jannata seentan haadha teessan jalaan miila haadha teessanii jalaan miila haadhaa fi abbaa jalaan jannata seentan. Kanaafuu yoo haadhaa fi abbaa ta'e malee ilmi namaa akka guddattan nama hin fadhu ilmi si hojii qofla malee akka tarkaanfattuun fadhu keessaa'u namni zamana kanaa. Kanaafuu tanaan isiniin jaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ashama harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota keenya marti keessan akkam jirtan nagaa fayyaadhaa isin jechaa. Eegaarraan tana waan ajaa'ibaatiin qabadhee dhufe waan ajaa'ibaa waan himullee natti ulfaattu akka malee waan hin jee isinii himuun beeku dubbii ajaa'ibaati. Mee himumaaf hin deema dhiifachuun deemu kanaafuu waan na qunname jechuudha. Waan na qunname egaa dhiyeenya kana guyyaa 2 moo 3 waan YouTube irraa deemaa jiru. Akkuma agartan illituub ni beeytanii illituub qaadhimaatiyya gaafaan mana sa'iditti qalabatiitti kaayyadhee qaadhimadhee YouTube wajjin oofu jiru. Osoo naa wajjin YouTube jalqabdee deemaa jirtu akkanumatti jettee namaatiin natti garagalchanii haasedoonni jechuudha. Na jala bu'anii isii fuudhanii karaa baadiyyaa erganii baadiyyaa dalagattee baatii 4 moo 5 dalagattee bilbila na jalaa kaasuu diddee natti garagaltee jechuun maan quban qabu isiin eeggatu jira. Qaadhimaatii jee murteeffadhee niin fuudha jee osoo hin taa'u jiru na jalaa diddee akkuma achii dhuftetti akkuma agartan kana baartuu biyya wajjin walitti dabalamanii biraankii ajaa'ibaa fatiyaan godhattee waan isii keessa jirtu fatiyaa irrattis gootee isiin akkuma beeytan ililliin qaadhimaatii jechuudha. Akka qaadhimaatii taate egaa ililliin qaadhimaatii ta'uu ragaa qabatamaa qaba. Akka waan naganteef mee waliin itti deemnaa ni haasawinaa kunoo dura warri ilillii hin beeyne warri qaadhimaatii ta'uu hin beeyne harkaa kunoo ililliin tana fakkaatti. Amma suuta jarraaban.
Dati fulati. Adille adille. Gamade kalas boy. Boy kalas. Boy. Ini boy. Kalas boy boy. Egaa warrin beeynes agartan jeetii yaada. Ililliin tana qaalimaatti yoo ta'u ana ta'u ni agartanii. Waan kana fide egaa dhalaan miskiinan feetu. Miskiina nama isii jaalatus hin feetu. Dhalaan teenya irra guddaan akkana jechuudha. Ani miskiina ta'eetiin osoonii fi akkanaan ta'uuf deemattee anaaf dubbii naa godhu diddee ana na tuffattee maallaqaaf jecha nagantee bahaar na gubbatti jaalatti. Bahaar jechuun ana jechuudha. Agartanii jirtan bahaar kanaa wajjin dhaabbatee waqtiin itti qalabatii kaayyadhu amartii itti kaayyadhu naa wajjin jira agartan. Isa na gubba qabattee haadha manasaa dhayxee haadha manasaa bahaariin heerumuu fadha masaanuu sii ta'uu fadha jetteeni akkasitti har'a waliin dalagu itti fufan jechuudha. Maaltu tana fide miskiinummaatiyya. Miskiina ta'uu isaanis rabbiin naaf kanna. Rabbiin naaf kannaanis rabbi dhagaanarre. Kanaafuu wanni akkanaatis ni jirti jechuu fadheeti. Saahiba kiyya bahaartuudhaan saahiba kiyya ilma ganda kiyyaati. Waa hedduu walii qabnaa waan isin hin beekne waa hedduu walii qabna naaf inni akka obboleeyyaniiti. Obboleeyyan hojii dhalatan qofaa miti. Hibeetan obboleeyyan dhiigaa hojii dhalatan qofaa miti. Naaf inni raahimummaa walii qabnaa, saahibummaa walii qabnaa, obbolummaa rabbii walii qabnaa isa dheeyxee na gubbaan jaalattee jechuudha. Maaltu fide miskiinummaatiyya. Du'aa naaf godha anilleen dhalaan sagalee haadha duuba ciisaa hin dhabu. Akkasuma tabiraallee isii dhabee qabadheen ture. Isiin sanis nagante. Maaliif? Sababni miskiinumu naa wajjin guni finaanii xiqqishoo yuutuuba achi oofee jaaladhee wal qaadimannee onna taane addunyaa dhabuuf na biraa deemte jechuudha. Kanaaf anis addunyaa rabbinaaf kannaa addunyaaf bakka hin kennu. Kanaan isin beeksisuudhaaf dhufee warri dhalaa taatan addunyaaf jettanii nama hin jaalatina. No, addunyaan ni dhumti. Jaalaluma dhugaa nama jaaladha. Bultii dhugaatiif yoo deemtan. Akkasii dhabni waan nama hin goone hin qabu. Dhabaatu wanta na fide. Saniifuu akkanaaf beeytan du'aa illee naaf godhaa. Ilillituu jaarsa fatiyaattuu jechuudha. Fatiyaanii beeytanii isii gaafattee waliin dalagaa jiranii jechuudha. Wal fuudhuudhaaf. Abbaa ilmaanii ta'e harka namni isin irra jaalattu kun abbaa ilmaaniiti. Annama humaa qabu miti. Abbaa ilmaanii na gubba jaalattee naaf inni waan wal dhabnuun hin qabnu anis namummaan tiyya irruume guutuudha. Ililli sanii koomiin irraa qaba jechuudha. Kanaafuu addunyaaf nama hin jaalatin ililli yoo ilaalte viidiyoo kana. Addunyaa rabbiin namaa kannaa ka jaalattee heerumuuf deemtu obboleessa kiyya. Ati hin beektu waa hedduu walii qabna waan ati hin beekne. Kanaafuu tanaan siin jaa obboleettii tiyya. Silaa akka keetiin dhiira waliin fixuu feetaa namaas hin tuffatin. Obboleeyyan kiyya kunoo ilillii hoggaanii fi warra bahar fatiyaatuu bira dheeyxee
gaafattu. Akkana baariin heerumuu fadhaa ittiin firraa tuttuutee akka milmee diddiirtee firraa ilaaltuun isin garsiisaa daawwadhaa. Manaaf fatiyaatuu biituun nama gaarii malee jaarsareetiin jaaladhee baariin jaaladhee jettee isii gaafattee isiinis manattiif dhiiftee akkana waliin jiranii kunoo daawwadhaa waan kijibdeettan oguunii fi isiin gaafatte. Xiqqoonaa fi baariitu bu'aa qaba. Waan sana akka isin na hayyamtuu fi akka isin na hayyamneen gaafadha. Garuu waan isin na jettu kan waliin daawwannu tahaa waliin daawwadha. Baariirraa jaalaltii na qabdee. Firraa diddiirtee ilaaluu jirtii gaara. Oruttee. Nuree ka'ee fatiyaa karraa qabamne. والتعتني يجرت برا اللي في دقة مسيح بحر فتيات لما سيسي كان جرت قبل اسمه جنها سواء تاني وجهها سوي تاني أفجع تبين تاني إني بسجالة إني بحكان قالوا بسكانة سقافة إيش في مسافة يوم الرأي أنقص بيه وفراد ناتي نيو قاعدي ما تجاسي بينا تجاسي بينا كور قاعدي ما تجاسي بينا أمس سيب تجاسي والديستاني أمس في باجا لا يقولون ما نشوف في تناقل يوم الرأي bahari suara kanania terus di balik gaul malatani sini itu tidak kifatia sama itu ada nabas Al-Marakanas dia tu yang perlu. Malu dia dalam tak boleh hal tu sebut. Bahari suara kan dia jadi sejatu. Anis nama masani tak ada jadi dia. Terus di balik gaul malatani. Sini macam tadi kita kita sama sisi wan jadi jualan ada nabas. Sitti ejjemu tunjiru baran dukumanin jaaladha. Akkuma dhageessan kana gaafa nuuni agartanii baarirraa fixatteeti walirraa fixatanii fatiyaa ofirraa uruttee ilaaluu jirti. Fatiyaa kana dhalaan hundi baar gubba jaalatti. Garuu wanni kun ta'uu hin qabu beektaa. Bahar dhugaadhaa saayiba kiyya cimaadhaa. Innummaanu ani hoggaa isiin siin heerumaa jetteeni isaa wajjin waltaan kana hoggaa isii janajjanu. Saayiba kiyyatee bakka sannaa wajjin dhaabbatee isii janajjanee bilcheeffatee akkaan ansi quban qabnee gaafadhu jechuun sirrii miti. Ani bahar nama isii dhiisee obboleettii sanaaf kan nu jeetii yaada. Kanaaf saayibni zamanaatis kana fakkaata jechuudha. Saayibummaa qofa walitti hin qabnu waan hin obboleeyyiin kiyyaa wajjin walitti hin qabneen isaa wajjin walitti qabaan. Bahartuu akkasin na jala garagalee ililliinis na garagaltee namni na garagalchee tabiraallee taniin harkadhee na garagalchanii kun hundinuu maaliif ta'ee miskiinummaa tiyyaaf ta'e. Miskiinamuus fayyaan qaba alhamdulillah fayyaan qaba. Niin harkadha jee yaada. Tanaaf of duuban deebi'uu tirachaallee taatu akka qocaatti tiradheellee haayuu tiyya sanitti ni dhaqa. Suuta jechuudha. Abbaan fedhe waan fedhe haanaan jiru abbaan fedhe haa dhiisu. Ani tiradheen galma gaya of duuba hin deebi'u rabbiinis lafa nan kaayu rabbii kiyya gargaarsifadhee waan hin godhuuf deemu. Niin godha haayuu tiyyaas galmaaniin gayaa du'aa naaf godhaadhaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya kunoo akkuma gartan ammallee irra deebi'aa dhageeffadhaa ililliin dhugaan jaalachuu akka isa firaankii isan godhin bara asumaanuu dhalaan saahibu duniyaadhaa baga nagantee deemtee anis
takkatti yaa hin dhabu. Asumaanuu waliin isin dhaamu du'aa inaaf godha nan irraanfatinaa miskiinummaa rabbi sirraa oofu naan jaa. Eegaa hubbaanuu hogguu taphatan tufoozoo qabdi. Tufoozoon qabu nama nattumsu malee nama akkaan ani hin guddonne narra yaadu malee kanaa wajjin deemee naa wajjin nyaatu malee na nyaatu malee tokkoon qabu saahiba. Saahibni ammaan tanaattis ni beeytan yoo dantaa namarraa hin qabaanne dantaa namatti hin qabu. Yoonii fi haajaasi guyyaa haajaasi qabu qofa si bilbila. Saahibni ammaan tanaa abbummaan fadhuu ni beeytan. Kaniifi duraanuu sin dubbifne hogguu haajaasi qabu guyyaa 2-3 dura siddawwalee abaluu keenya namaan ja'a. Tana keessa bara haajaasi qaba. Haajaasi irraa bahuudhaaf. Saahibni ammaan tanaa kadantaati hundinuu. Kanaafuu ilmi namaa takkanaati waan akkanaan narra ga'ee nan dagatinaa du'aa naa godhaa kunuu hanga xumuraatti waliin haa dhageeffannu ililli daawwadhaa. Zamboda uste jajjaranii jirti. Walqaadimata amma sanii jirti. Amma sasit deemte. Inni garuu akkana fakkaatu. Sitti ejjemuutti hin jiru barbaadan dhugumaan jaaladha. Akkaan jaalladhu illee ni beekaa wajjin waa hedduu jaasumee jirra. Dubbiin daamareetus. Zamboda uste eegas dachaa jirtu. Dubbiin amma. Walqaadimata Amma sasit deemte. Amma sasit deemte. Akka inni sirgate godhamu maaluma. Isa wajjin haasawanii qabdatanii yeroo bagajjaasee na jala jaljiyan Wantoota kana fadiyaan midhaan guddee jirtii kun mana keessatti jirtii ammoo waan ittiin akkanumattiin waan isin jirtu furraanala ani dhugumaan hin taane gabaare waliin naaf hin qoqqabde biraa fi bootamuu malee biraan keenya yaadasiitiin baruu deemne jechuudhaani. Amma yaada sirkeetiin jira isin akkana lolti dureen nama gaarii tokkoon sa'uu jedhee baarni fuulisaa akkana itti dubbacha turte saniifiin gaafadhanaaf jentu mana jemtu jeeti ammoo waan na jemu dubbee jirta akkasi gaada wantoota keenya ani baarri ogumaanii jaaladhaa iyyoo isin na hayyamtillee naa jemu baattillee an baarri dhiisuu dureenii osoo haa jirtu dura birammataa godhuufi jaartii sadaffaa na godhuun jiraanii maaliif jennaan isa dhiisu waan ta'e isin danda'u waan jaaladha isin feetu hayyuu feetu hariiftu naaf baas wal fuudhuun keenya wal jaalachuun keenya waan hin oolamne isin nufaana tura viidiyoo bira dadeessi malee kan diibu ta'a isin hayyamtee hayyamu waatte indaasitti baarii wajjin illee isin isa dhiisu waan ta'e dhiisuu dhugumaan jaaladha isin feetu hayyamtu feetu hariiftu naaf baas wal fuudhuun keenya wal jaalachuun keenya waan hin oolamne nufaana tura viidiyoo bira dadeessi malee kan diibu ta'a isin hayyamtee hayyamu waatte indaasitti baarii wajjin illee isin qabadheetiin dhufaa. Eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya agartan anis ragaa qabatamaa
miskiinummaan tiyya akkana na gooti. Dhugaa dubbachuuf waan hedduu nama gaddisiisu wanti kanaa yoo si taate hoo akkam goota. Asumaanuu gaafiin isin gaafadha dhiiraa lalattuu. Kanaafuu saamni ammaan tanaa akkanaati. Saamni ammaan tanaa yoo dantaa sirraa qabaate malee nama hin fadhu. Ani miskiinaa miti. Ni seete malee. Ani miskiinaa miti. Ani maallaqa deemu. Doolaara jeetiin hin beekan. Kanaaf wanmoo kana hundarra isaan lachuu nama ajaa'ibsan. Fixatanii walirraa fixatanii fateetti ergatee isaan yeroo dheertuu gaafuma sana na jala jira jechuudha. Gaafuma silaasiin fuuyisaa naan jee hogguun qalabatiitti kaaduu na bira dhaabbatu sanuu gaafuma san laallatee inni na jalatti. An ammaan firraa beera. Ammoo haa taatu ani baar nin jaaladha. Dhugaa dubbachuuf nin jaaladha. Akka magaalaa tanaatti akka obboleessaatti bakka buufadhee qaba waan fariyaa jiru. Baar ani yoo na ta'e na dhageeffadhatis baara sufeen. Ayyoo na ta'e jaartii tiyya yoon jaartii lama qabaadha. Yoo ati keessaa jaalatte akka uummata saabaa sanitti siifii ni akkam jaalalatee nan beeytu malee. Akka warri saabaa dur ittiin deeman sanitti jaartii tiyya yoo lama bareedduu tasee ajabduu qabaadhe takka irraa siifii ni qajeetii yaadaan. Kanaaf asirra baatee illee na dubbattettee nan komatin ni suuqannaa'e ni beeyta ni suuqannaa'etiin ol bahee kanaaf saamni ammaan tanaa si qofaa miti baar namni hundi kanuma kanaati. Anillee nama san keessaan dhabamu rabbi warra sanirraa nan godhin. Asumaanuu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa isinit dhaammadhee waniin isiniin jedhu du'aayin isinirraa fadhaa akkanaan ta'ee miskiinummaan tiyya akkana na gootee yoo addunyaan faayidaan qabdu du'aayin haa godha addunyaa rabbi naaf haa kennu ta karaa isaatiin ittiin dalagadha. Tanii akhiraan itti dalagadha. Saniifuu tanaan isinirraa fadhaa hangaan viidiyoo biraa ka isaanii maree isinitti deebi'uu ka biraatiin isinii dhufu waan haaraa jira waan hin dubbatin. Hangaan viidiyoo maree isiniif deebi'uu waa'uma isaaniirraa galatuumaa horaa bulaa naaf jiraadhaa na cinaa dhaabbadhaa du'aa fi waa hundaanuu.